Keessummaan labataa irraa ogeettii bittaaf gurgura manaa reeltareedha. Leelloo Fayyeeraa jedhamti daa'ima waggaa 3 taatee angara United States warra ishee wajjin dhufte. Leelloon asuma Washington DC keessatti guddatte. Ogummaa isheetiin ofii fayyadamuu qofa odoo hin ta'in hawaasa biyyoota biraatii gara United States naannoo kanaa dhufan barsiisuudhaaf qarqaaruun kaayyoo kiyyaa anjettu shamarree Leelloon torbanitti gaaf tokko karaa interneetii viidiyoo gadhiisuudhaan gaaf tokko immoo qaamaan argamuudhaan tajaajila adda addaa kaffaltii malee kennaati jirti. Roobi darbe kana bakka itti isheen tajaajila kana kennitutti argamee dubbiseera kinooti. Hey everyone, welcome back to another week of Leilo's Coffee Connect. So Leilo, asitti anti argee DC keessa jirra, Northwest DC jedhama. Naannoon kun kaffeeriyaadha. Mana bituu gurguruu kireessuu irratti barumsa namoota barbaadaniif kennita. Torbaniin yeroo kennite kaffaltii malee na fakkaata waan kun. Akkuma dhufee waan riilisteetii dubbannaa roobii sa'aatii 9 sa'aatii 10 yeroo tokko sa'aatii 12 asin jira. Hojii koos gochuun hin danda'a. Namni sinnaa dhufu wajjin taa'ee waan mana gurguruu, mana bituu, mana kireessuu. Leelloon hojii kana erga jalqabdee reefu waggaa tokko. Garuu akkaataan itti isheen hojicha dhaadhessitu jechuunis maarkeetingii ittiin hojjettu akkasumas hawaasa ishee barsiisuudhaan tattaafattu adda. Akkam jirtu hundi keessan, maqaan koo Leelloo Fayyeeraa Nagaraa jedhama. DC, Virgiiniyaa fi Meerilaandii keessa warri jiraatan dhaggeeffadha. Mana bituu yookiin gurguruu moo kireeffachuu yookiin kireessuu gargaarsa kan barbaadan mana bunaa Sylvan Cafe kan jedhamuun jira. Kottaa buna tolaa wajjin dhugnu. Kuni yeroo karaa Instagraamitii fi TikTokii jechuunis internet irratti ergaa ishee hordoftootaaf torbanumaan barumsa gaggabaabaa viidiyoodhaan dhiyeessitu. Credit is a contractual agreement between a borrower and a lender. The borrower receives some. Guyyaa biraa immoo namoonni hojii dhuunfaa hojjetan akkamitti mana bitachuudhaaf qophaa'uu akka qaban yeroo barsiistu agarsiisa. Hello everyone, welcome back to another week of Leilo's Term Tuesdays. This week I'll be helping out all my self-employed people. Have no fear, it is absolutely possible for you to buy a home if you're self-employed. You'll need a history of at least 2 years of uninterrupted. Egaa waan ishiin jechaa jirtu mana bituudhaaf dirqama mindeeffamuun sinirra hin jiru garuu waggaa 2 galii addaan hin cinne qabaachuu waan mirkaneessu qabaannan mana bitachuu dandeechan jedha ergaa dhiyeesse keessaa ammi tokko. Nama baay'eetu isteetii go'a. Ani naan ilaalu maaltu ana nama hundumarraa kan adda na baasu kanaan jedhe ijoolleen umurii koo social media baay'ee yuuzii go'u. Ani kana yuuzii go'ee platformii koo waan riilisteetii nama barsiisuu barbaade. Fayyadamuu barbaade. Afaan Ingiliffaatiin Leilo's Term Tuesday waan jedhu qabdi. Kibxata yookaan immoo guyyaa lammaffaa jechuudha. Gadhiisa viidiyoo kana. Wanni guyyaa kan filattee torbanii godhuun sun waanuma namni beekuu qabu waan kireeditii, waan loonii furachuu waan akkasii namni baay'ee na gaafata. Birrii meeqa na barbaachisa mana bituu? Viidiyoo go'ee otoo barbaadanii itti ilaalanii moo na gaafachiisu. Achirraa namni baay'een argata jechuudha. So yeroo namoonni gaaffii dhiyeessan gaafsan irraa kaatee nama hundummoo akka argatu waltajjii san irratti dhiyeessita jechuudha. Amma ammaatti akkamitti ilaalte waan godhaa faayidaa isaa baay'ee gaariidha. Naannoo kana DMV keessa waan garuu naannoo baay'ee teetii baay'ee namni naaf bilbila gaafii kan na gaafatanii jira yaa'u bilaanis jira. Viidiyoo kee baay'inaan Ingiliziidhaan hojjeta. Na rakkisa garuu amma sirriitti qubee baradhee sirriitti ibsuun barbaada amma. Waggaa tokkicha hojjette kana keessatti warra bira dhufan keessa hawaasni Oromoo kan immoo hawaasni immigrant baay'een ammoo nama biyya kanaa. So amma client koo keessaa mana 2 Oromoon gurgureera. Mucaan tokko waggaa 3 waa biyya kana jiraate maaloo mana bituu barbaadaa jedhee isa
investment property bitee akkuma deebisee maarkeetii irra keenyee so nama biyya kanas qaba garuu nama kun naan gargaaru caalatti dhaga'ama. Akkuma beekamu Ameerikaa keessatti mana bituudhaaf gatii manichi baasu maallaqa hunda qabaachuun namarraan eeggamu. Liqiidhaan bitameet ji'a ji'aan kaffalama morgeejii jedhaniin garuu immoo liqiin nama hundaan kennamu. Xinnaattus kanaan dura seenaa liqii fudhatanii kaffaluu qabaachuu ragaa agarsiisuun hin barbaachisa. Dhalli isaa hammam akka ta'e hubachuun namarraa eeggamu. Kana malees manichi gatii san baasamoo hin baasu waan jedhus addaan baasanii beekuudha. Ogeessota dubbisuun namarraa eeggama. Kanaafis jetti leelloon hawaasa ishii keessumaa hawaasa biyyoota alaatii gara United States dhufan an haala biyya kanaa sirriitti hin beekneef barumsa kaffaltii malee kennuudhaaf murteeffatte. Santu addana godhasii jetti. So namni baay'ee asitti reentii go'anii morgeejii kan nama biraa kaffalaa jiru. Namni keenya baay'ee self-employed hojii mataa isaanii gaa hojjetaniif isaanitti fakkaanii akka mana argachuu danda'an garuu hin danda'aman. It's possible for them. I don't want them to be like discouraged. Naannoo DC kanatti mana bituudha agarsiisu yeroo gaariidha. Fakkeenyaaf amma deebiin kiyya yeroo hundumaa manni bituu waan gaariidha. Manni what I want to say is the interest rate is temporary, but the house is forever. Alli liqii kan fudhate yeroo dheeraa fuudhi garuu manni suni kan barbaadu yeroo dheeraa. So namni akka beeku barbaada. Refinance kan jedhamu jira. Liqii kan fudhate sana kana refinance gochuu dandeessuu fi mana otoo barbaadee mana sana argamu. Mana sana maqaan keenyu? Anniisa eenyu? Anniisa Gaari. Mana bunaa torbanumaan roobii keessatti barumsa kennitu Silvan Kaaffee jedhamu kana keessatti yeroon ishii dubbisuu dhaqee maamiltoota iddoodhaan bilbilaan haasofsiisaa warra gorsaaf achitti argames mari'achiisaa iddootti immoo intala ofii ilaallatti. Kaayyoo koo naan ilaalu ishiin yeroo hundumaa natti dhufti akka wajjin jirti. Haadhi koo abbaan koo waan baay'ee saakrifaayisii godhanii as dhufanii kuni waan gaarii gochaa jira garuu beeka akka haadhi koo abbaan koo digrii akkan argatu barbaadu. So anis isaan gammachiisuuf nan barbaada. So maybe communication anis IT anis furachuu nan barbaada. Yaharraa ogeettii bittaaf gurgura manaa leelloo fayyeeraa turte ulfaadhuun jedhaanii qindeessee isinii dhiyeesse ani Tigist Gammeeti. Qubeen kaa kan haasaa loqoda bahaaf kibba Oromiyaa keessatti beekamu qubee afaan Oromoo irratti akka dabalamuuf yaada ka'e irratti namoonni karaa miidiyaa hawaasummaa yaada ofii kennaa turan. Kana irratti Galmoo Daawit gabaasa nu ergee ture kunoo. Qubee kaa fi haa dachaan walitti hidhuun haa jedhamuun kan sagaleeffamu baha akkasumas kibba Oromiyaatti bal'inaan jechoota keessatti hojii irra oolaa jedha barreessaa Muhammad Siraaj. Qubeen kun afaan Oromoo keessatti ni barbaachisaa warra jedhu keessaa isa tokkodha. Wanti kun amma loqodaa jennu dialect hajennu kana jechuudha amma gara bahaa kanatti kan ayyaamanii jira akka biraatti beekamu. Fakkeenyaaf muka tokkotti jira kan akaafaa oguu lafaa akaafanii fayyadaman hiikii laamamaa mukna. Hiikii yoo jettee makki ifaan biraatti fakkaatan namaati. Digalee hasha kajaamuun jira maal hasha oguu jennu nyaata guyyaa fakkeenyaaf amma namni gara nyaatu jira halluu filaa kana jennu kana gara baadiyyaatitti hasha jaaniin. Sagalee sansan ohaya faa kajaamu jira jechuudha akkana kana sagalee sana malee fayyadamuu hin dandeessu hiika isaa dhabaa jechuudha. Hojii waaltanaa irrattis jedha Muhammad loogii yookaan immoo loqodawwan jiran irraa gariin walitti dhufuu qaba jechuunis yaada isaa dubbata. Sagaleen tun waan kana ibsiti yoo kan itti fayyadamu ta'e waan sanii akkami sagaleen tun afaan Oromoo keessa jirti jennee mari'annee yoo jiraatte bar sagalee afaan Oromoo keessa jirtu hunda idaana jechuu dandeenya. Sagaleen haa gara Booranaa Gujii hanga tokko Baalee hanga tokko fi Harargee jirtu.